أمريكا كل ما أفوت ويا إنسان يخرجني. يجيني أجعلها ليس الجنة يا رب، الله ينطيكم. حلمي قفت قول مشان البيبي يا رب. عندي بيبي مريض آمين يا رب. جنات يا رب جنات. عندك أدوية؟ الله ينطيكم يا رب. ربي يرحمك. ሊዲያና የኔ እናት ሊዲያና የኔ እናት እንደዚህ ነው እንጂ እንደዚህ ነው እንጂ ሊዲያና የኔ እናት ቴንክ ዩ ሶ ማች ሊዲያና يا رب. nama gargaaruudhaaf namummaa bichaan barbaachisaadha jechaadha. Egaa namni rakkina hargee rakkina namaa hubata jechaadha. Namni akka raachuu dachee lafaa kanarra nuufaa jiraatu jechuun barbaada. Seenaa guddaa hojjetee jira. Hammayyuu kanuma caala nama hubannaa qabu nama ogeessa siyaa taasisu sin jedha. Egaa ashama akkam jirtu hordoftoonni koo nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkamisaati kana geessanii ani nagaa kooti isinis akka nagaa keessan taatan abdii guddaan qaba. Akkamisaati kana keessanii fayyaa keessanii warroonni chaayinaalii koo jala jirtan hundi keessan laayik sheer gochuudhaan na bukkee dhaabadhaa isiniin jedhaa jirtu nagaadha. Warroonni amantaa ambiraas assalaamu alaykum isiniin jedhee tanan jira. Egaa dhugaa dubbachuuf har'a waan addaa tokko isiniif qabadhee dhufa. Waan addaa kanatti immoo akka isin gammadan abdii hin qaba jechaadha. Egaa isinis immoo akka raachetti gammadan dhugaa waaqayyo seenaa addaa hojjetee akka itti gammadan abdii guddaa hin qaba. Egaa raacheen sooshaal miidiyaa kanarratti namni wallaaltan hin jirtu jechuudha. Hundumti keessaniyyuu hin beektu. Egaa raachee namallee hin tuqu. Hammas immoo dhugaa waaqayyo waan hedduu qalbii namaa cabsuu hojjetee egaa yeroo tokko tokko rabbumatu nama kaanirraa adda isa godhan jedha yeroo tokko tokko. Waaqayyo kanuma caalayyuu hubannaa isaaf haa kennu isiniin jedha. Egaa raachuun kanaan dura guyyaa tokkoon dura karaa tiktookitiin geemii osoo dubara lama dubara suura irratti argitan kana dubara lama taa'anii taphachaa jiranii amaaradha jechaadha. Ijoolleen jara keenya miti jara soddaa keenya isaa wajjin osoo taa'anii taphachaa jiranii aaramni takka itti ol seentee gaafa isheen itti ol seentee assalaamu alaykum jettuun kolfa gadi kutan jechaadha. Raachuun garuu zim jedheetuma dhageeffate jechaadha. Kaza isaan dubarri lamaan kun jalaa fi gara gadi teessi ijoolleen kun in kolfu jechaadha. Egaa raachee zuma jedhee gaafa isheen nagaa gaafattu egaa geemina taphachiisaa jetteen jechaadha. Geemina taphachiisaa daa'ima koo waan aannaniin dhugu waan aannaniin bituuf hin dhabee na taphachiisaa waan ijoollee koo nyaachisuun dhabee jettee arabtittiin kun dubbatte jechaadha. Akkuma suura irratti argitani gaafa isheen kana jettu geemii na wajjin taphadhaa na taphachiisaa jettee kadhatte jechaadha. Gaafa isheen kadhattu ijoolleen dubartiin kun lamaan itti kolfan jechaadha. Itti kolfanii in kolfachi in baana gaafa san jedhan ani nan taphachiisaa jedheen jechaadha. Dhugaa waaqayyo waan nama ajaa'ibsiisu jechaadha. Sorry. Enna ijoolleen kun biraa ba'anii raacheen aniyyuu nan taphachiisa uxaa jedheen jechaadha. Enna ijoolleen kun hin ba'anii arabtittii kana raacheen ijoollee isa jala jiran giftoroota isa jala jiranii itti erge jechaadha. Gara anaaf hin kenninaati deematii ishiidhaaf kennaa jedhee erge jechaadha. Dhugaa waaqayyoo jechaadha. Dubarri didanii biraa ba'anii inni garuu warroota achi jala jiran ofiidha yoo dhabeeyyuu karaa isaatiin nama tokko qoonqoo oolchuusaayyuu waan guddaadha jechaadha. Dhaqaatii anaaf umaa abaaboo takkayyuu naaf hin darbatinaayi dhaqaatii ishiidhaaf kennaa jedhaniini gaafa dhaqanii ishiidhaaf kennanii jaartiin jechaadha. Jaartiin kun arabtittiin tuni imimmaan akkanatti ija ishirra gayyaa jechaadha. Viidiyoo hunda asirratti isinii waraabne imimmaan akkanatti eenyu jetteet hin boosi jechaadha. Raachuunis dhaqaa kennaaf jedhee ijoolleen raachuu jalaa baay'ee dinqisiifatan. Gaafa dubartiitti kolfite sanyii osoo hin gaafatiin ati araba ati sanyii koo miti Itoophiyaawii miti osoo hin jedhiniin deemee gargaare jechaadha. Raacheen
deemee gargaare gaafa kana ijoolleen hundumtuu warri raachii jala jiran deemanit giiftii hamma qaban kennaniif jechaadha. Kana caalaa arabtittiin jechaadha. Baay'ee tokko gammadee gammachuu keessa dabartee ijoolleen amma danda'amu kennaniif turanii hedduu tokko boose jechaadha. Isaan booda innillee hedduu ofitti gammadee maaliif jennaan egaa namni rakkina keessatti guddate rakkina nama sanii hubbata. Har'a dubarri kun qabna jedhanii itti kolfan jechaadha tuffatanii niitii kana jechaadha arabtiitti kana itti kolfanii garuu dhiirriyyuu madaa shidhossee fi egaa namni qabeenyadhaan hin dhalatu kan qabeenya namaaf kennu waaqayyoodha gaditti immoo yoo jabaattee hojjette bakka namaa ga'uu dandeessa jechaadha. Haa ta'uyyuu malee namni rakkatu malee ija namaa duratti hin ba'u maaloo ogguushin jettu dubartoonni kun lamaan kolfanii ikiskanii biraa gastii cufanii gastii ishii gadi tuqanii raachee bichaa biratti hafee nan taphachiisa gaafa inni jedhu ijoollee baay'eetu miira hin taane itti cabe jecha. Haa ta'uyyuu malee kan har'a keenya beenna malee boruu keenya waan taanu hin beennu jecha namummaa isaatiin gargaaruun barbaachisaadha. Sanyii odoon taane ijoolleen kun har'a hin qabna jedhanii itti kolfan jechaadha. Itti kolfanii biraa ba'an garuu kolfuun qaban ture. Maaliif jennaan namni waa rakkatu malee ija namaa dura osoo waa qabaattee ija namaatiin duran dhaabattu jechaadha. Egaa dhugaa dubbachuu fi viidiyoo kanarra waan baay'ee akka baratan abdii guddaan qaba. Raachee waan hedduu hojjete jechaadha. Waan garaa nama nyaatu durattis garuu raachuu ani nan ajaa'ibsifadha yeroo kamiyyuu jechaadha. Uummata amma fakkeenyaaf nuti Oromoon kutaadha wal qoqqoonna jechaadha. Kutaadha wal qoqqoonna hiis immoo Amaaraadha Tigireedha wanta akkasii isa bira hin jiru bakka namummaadhaan itti dhufa bakka Oromummaa isaa hin jaalata. Garuu namummaa namaatiif immoo hin kabaja jechaadha. Itoophiyaa keessattis ijoollee walitti dhufu gizee ijoollee Amaara kanaa wajjin taphatu akkamitti ijoolleen baay'een hin arrabsu jechaadha. Akkamitti akka isaa wajjin taphattaa mana jedhanii hin arrabsu garuu inni jecha namaan dhaga'u bakka namummaa namaatiif kabaja qaba jechaadha. Dhugaa waaqayyo hedduu tokko na gammachiise hedduu tokko imimaanis qabachuu hin dandeenye jechaadha. Warro dubartii laalteen egaa dubartii waan barbaachisu dubartuma beeka jechaadha. Waan nama rakkisu dubartuma beeka. Garuu isaan baqatanii gaafa ba'an onnee ijoollee baay'eetu itti cabe jechaadha. Raachee immoo ijoollee baay'eetu dinqisiifataa jira jechaadha. Hammayyuu kanaa olitti rabbi beekumsa isaa siif haa kennu siin jedha. Obboleessa koo egaa namni haadha qabu namni mi'aansa haadha beeku haadha ofiitillee innaa jechaadha. Egaa raachee seenaa isaa hin beektu jechaadha. Kaleessa maal akka ture har'a maalirra akka jiru seenaa isaa hin beektu jechaadha. Osoo wanta tokko hin tuffatin rakkina guddaa keessa akka ture hin beeka. Rakkina isaa kaleessan immoo isa keessa nan darbe jedhee haadha kana bukkee dhaabate jechaadha. Maaliif raacheen nama caammaa xaragee ture jechaadha. Har'a garuu seenaa isaa jijjiirame. Egaa namni gaafa nama waaqayyo gaafa si guddisuudha ka'e waanuma xiqqoorran kaasee si guddisa jechaadha. Maatii dhabuudhaan iyyummaa keessatti guddate garuu har'a bakka guddaa ga'ee jira jechaadha. Egaa maatii dhabuun namaa gaditti nama hin deebisu yoo tattaafannaa qabde yoo hubannaa qabde yoo namaaf gaarii yaadde yoo fuula waaqayyoo duratti gaarummaa hojjette bakka yaadde san hin geessa jechaadha. Ammallee kun siif hin malu rabbi bakka yaada muraada keessiif haa guutu siin jedha. Obboleessa qaalii dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkoon itti gammadee baay'ee amma yaade walitti maaliif jechaadha. Egaa har'a nan qaba har'a waan hundan qaba jedhee jaartii kana ofirraa darbachuu wallaalee tana miti. Kaleessa anillee bakka ishii kanaan dhufe har'a immoo bakka kanan gaa borummoo waan naan gaaxamuun beeku daa'iman godhachuu hin danda'a booddeetti jedhee jaartii kanallee akka gargaaraniif akka waa kennaniif giiftii akka kennaniif diimaa dhaqa kenna ana abaaboo takkittiyyuu hin kenninaa jedha viidiyoo isaarra jira jechaadha. In kennina gaafa jedhan ijoollee baay'ee warroonni dubara san jala jiranillee isa jala dhufanii hedduunuma tokko ajaa'ibsiifatan jechaadha. Egaa silaa akka seeratti raacheen odoo baheeyyuu irraa fokkisu maaliif jennaan raacheen dubartii egaa daa'ima akka itti mana keessa jiraatan hin beektu jechaadha. Nuti dubartoonni walii yaannu jechaadha walitti quba qabna. Egaa dubartoonni tokko gaafa
balleessiteeyyuu jechaadha karaa keessa yookiin karaa dhuma garaagaraa deemnee walitti himnu jechaadha. Walitti deebinee kolfina jechaadha. Amma immoo inni dhiiraa kun immoo hubannaa godhatee waan kana gochuusaatti dhugaa waaqayyoo hedduun isaa ajaa'ibsiifadhe. Isarra immoo darbee raachuun waan garaa nama nyaatu jechaadha. Waan garaa nama nyaatu kaleessa sallaalee odoo akka dubartoota kanaati dhimma ishii ta'e biraa bahuu danda'a. Maaliif jennaan egaa boru waan nama aggaaxamu beeku dubartoota kanallee waan baay'ee aggaaxamuu danda'a jechaadha. Maaliif jennaan nama rakkate biraa waan qabdu oo dhaabatte rakkoo hin qabu jechaadha. Baqa kanuma ishiidha kenna sanirraa isa iyyuu dhiistee jechaadha. Dhimma jettee ishii tokko lama taphachiisanii nagaan ture yoo jedhaniin bareeda ture. Egaa hubannaa namni wal caalu namummaan nama wal caachisa jechaadha. Amma namni hubannaa qabuu fi amma namni hubannaan qabu ijoolleen kun kushukoodhaan illee guddachuu danda'u. Rakkinni waan nama godhullee beekuu dhiisuu danda'u. Egaa raachan immoo chaalenjii baay'ee keessa akka dabarse seenaa isaarraa dhageessanii turtu. Egaa rakkinni immoo waa baay'ee si barsiisa, waa baay'ee si hubachiisa. Isarraa immoo hubannaa godhatee har'a nama kaleessa inni iyyuu gargaaramaa ture har'a immoo kan nama gargaaru silaa innis lakki kunis zeegaa koomitii dhimma ishiiti jedhee bira darbuu danda'a. Garuu kun narraa hin bareedu, kun narraa ifokkisa jedhee madaami kana yookiin niitii kana jechaadha. Arabtittii kana gargaachise jechaadha. Ishiin illee imimmaan qabachuu hin dandeenye gargaartee turte. Obboloota koo amma barbaadan qabeenya qaba, amma qabeenyi har'a hin dhufa boru baduu danda'a jechaadha. Waan kanaaf immoo biyya lafaa kanarratti waan gaarii hojjennee haa dabarru jechaadha. Harka qabnurraa waan qabnurraa isa rakkaterraan maallaqaan yoo danda'uu baanne yaadan jabeessuun nurra jiraata jechaadha. Biyya lafaa kanarraa amma jiraannu beenu amma jiraannu kanatti immoo gaarummaa hojjennee haa dabarru jechaadha. Egaa raachee kanarraa waan baay'ee akka bartan abdii guddaan qaba. Waan baay'ee akka irraa baratan abdiin qaba. Sinis boru waan sin aggaaxamuun beeku. Har'a qabna jettanii isa homaa hin qabne xi'eettanii bira darbuu odoo hin taane farankaa lama yoo qabaatan kennitanii fi bira darbuun barbaachisaadha jechaadha. Isarra immoo darbee nama rakkate yaadaniyyuu yoo bukkee dhaabattan waaqarra argatu jechaadha. Egaa seenaa kanarra waan baay'ee akka hubattan abdiin qaba. Raacheen immoo hammallee rabbii lafa ati deemtutu hundatti si haa milkeessu. Iddoo deemtu hundatti milkaa'isiin jedha. Haadha koo kaleessallee namoonni baay'een jechaadha. Yeroo warroota namoota hundaa walitti dhufa jechaadha. Yeroo eenyu jedhu maaliif akkas godhaa maaliif osoo akkas nu godhanii jecha ture jechaadha. Egaa namummaan gaadha jedhee yaada obboloota koo rabbi ammallee waan yaade hundatti isaa milkeessu. Egaa seenaa kanarraa waan baay'ee akka hubattan abdiin qaba obboloota koo. Egaa viidiyoo koo har'aa amma asitti isiniin jedha jalqabaa kaastanii haga ammaa kanatti waan na wajjin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo hambiraatiin immoo haga walitti deebinutti nagaan naa turaay guddaa galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan raachee kiingi jedha. Egaa raachirra seenaa raachee kanarra waan baay'ee akka baratan abdii guddaan qaba. Viidiyoo hambiraatiin immoo amma walitti deebinutti nagaan naa turaa ulfaadhaa isiniin jedha obboloota koo.